paartiilee lama as istuudiyoo keenyatti affeerradheetan jira. Paartiin har'a affeerrannee waliin mari'achuuf jechaa jiru keessaa kan bakka bu'anii jiranii obbo Haayiluu Addunyaa paartii badhaadhinaa bakka bu'aniiti kan isaan dhufanii jiranii. Akkasumas immoo obbo Baqqalaa Garbaa immoo KFO irraa kan isaan bakka bu'anii nu gidduutti argamanii jiranii. Mata dureen guyyaa har'aa filannee egaa dhimma filannoof qophii taasifamaa jiru irratti guutummaa guutuutti xiyyeeffanna. Achi keessaan immoo wantoota hawaasa biraatii ka'aatii ture isas akka gaaffitti kaasnee kan irratti mari'annu ta'a. Egaa duraan dursa isiniinis yeroo qabdan irraatii qusattanii guyyaa har'aa kana bakka kanatti argamtanii haala qophaa'ummaa keessanis uummata keenyaaf ibsuudhaa fi asitti argamuu keessaniif maqaa uummata Oromoo maraan baay'een sin galateeffadha. Fayyaa ta'a. Seenaan bara dhibbaa wanni nu barsiifte diinnan nuun firoomu hogguutti jallatte. Seenaan bara dhibbaa wanni nu barsiifte diinnan nuun firoomu hogguutti jallatte. Nuuf bakka bu'eetti dharanuu waywaata ifnu dagachiisee barnu galaafata. Nukaasaa yaa ilmaan Oromoo nukaasaa gabromsaan nu miidhan buqqaane hidhisaa kan biraa kan buune iddoosaa bakka jirtan maraa warraa isa finiinsaa. Kallattii maamee gara filannoo kanatti yogguu dhufnu filannoon dhufu kuni Oromoodhaaf maalidha jennee kaasuu dandeenya. Keessattuu Oromoodhaaf kaan akka carraatti ilaala, kaan akka sodaatti ilaala. Kanaafuu mee maal jettu isin filannoo kana? Paartii biyya bulchaa jiru irraatiin jalqaba paartii badhaadhinaa. Filannoon kun carraa moo sodaadha Oromoodhaaf? Galatooma filannoon bara kana gaggeeffamu bara 2012 kun carraa moo sodaadha uummata Oromoof kan jedhu irratti akka paartii badhaadhinaatti paartiin badhaadhinaa biyya kana keessatti dimokiraasiin dhugaan akka lafa qabatu dirreen dimokiraasii akka bal'atu aadaan dimokiraasii akka gabbatu uummanni keenyas dimokiraasii kana shaakalee dimokiraasiin keenya gara dimokiraasii cimaatti akka ce'uuf hojiiwwan gurguddaa hojjetaa jira. Kana keessatti dirree dimokiraasii bal'isuun akkuma jirutti ta'ee paartiin keenya immoo filannoo kana dimokiraatawaa taasisuudhaaf ofiis of ijaaree sagantaa isaas jijjiiree ijaarama isaas jijjiiree dhiyaachaa jira jechuudha. Kanarraa kan inni ilaallu yaadama kanaan dura akka addawaawiitti qabachaa turre jijjiirree sagantaa haaraadhaan bakka buusnee jirra jechaadha. Kana kan gooneef ilaalamni kanaan dura ture guddina siyaasa dinagdee amma jiru kana madaalu haala guddina uummanni keenya keessa jiru haala jijjiirama addunyaan keessa jirtu hin madaalu waan ta'eef ilaalamni kun ilaalama hammataa dimokiraatawaa ta'een kan sirrii fi ta'een bakka bu'uu qaba jennee amanne. Kanaafis hammattummaa isaa jijjiirree kan saboonnii fi sablammoonni hunduu keessatti of arguu danda'an paartii cimaa ijaarree jirra jechaadha. So paartii cimaa kana kan ijaarreef tokkoffaa paartiin kun addawaawiin hammataan turre saboota muraasa naannolee biyyattii 9 keessaa 4 qofaan kan bakka bu'e waan ta'eef saboota kaanis kan moggaatti dhiibe jennee qorannoo waan adda baasneef kana jijjiiruuf hammattummaa isaa jijjiirreerra jechaadha. Lammaffaa dimokiraasii keessooti. Dimokiraasiin naa jennu gaa saboonni biyyattii kana akka baay'ina isaaniitti keessatti hirmaachuu keessatti of arguun dirqama waan ta'eef kanas jijjiirreerra jechaadha. Kabraa ilaalama isaati. Ilaalama warraaqsa dimokiraasii kanaan dura hordofaa turreen bu'aawwan argaman jiru. So bu'aawwan sana akkuma jirutti fudhannee deemne jijjiiramootaa fi injifannoowwan sana keessatti galmaan akkuma jirutti fudhannee deemne kan amma gitu wajjiniin immoo hanqinoota isaa sirreessinee deemuu qabna jennee ilaalama isaas jijjiirreerra jechaadha. Kanaaf ilaalamni kanaan dura ture ilaalama diinaaf fira jedhee kan adda qoqqoodu waan ta'eef
ilaalamni kun ilaalama guutuudhaan bakka kan bu'uu qabu kutaan hawaasaa kamiyyuu diina akka hin taane kan qabsoofnuuf immoo uummata bal'aa biyya kanaati waan ta'eef ilaalamni kun sirrii akka hin taaneef kanaan jijjiirree jira jechuudha. Kanaaf ijaarsa keenyas ilaalama keenyas dambee keenyas sagantaa keenyas bifa guutuudhaan ta'ee uummataaf dhiyeessuuf jira jechuudha. Kana irratti leenjii bal'aa kenninee paartiin tokko gaa paartiidha jedhamee kan ilaalamu sagantaa maalii fudhatee dhufe. Gara sagantaatti dhufna. Waan ta'eef sadarkaa sanatti deemaa jira waan ta'eef uummata keenyaaf carraadha jenneetu fudhanna. Isin akka paartii badhaadhinaatti filannoon fuuldura keenya jiru carraadha jettaniiti kan isin kaasan. Sababoota isin carraa jettaniif immoo wantoota yeroo adda waa'ee keessatti gufuuwwan ta'aa turan sana adda baasuun keessanii filannoon amma dimokiraatawaa ta'e akka gaggeeffamuudhaaf deemaa jiraachuun isaa sun hawaasa keenyaaf carraa ta'uu danda'a kan isin kaasaa jirtan. Boboqqalaa gara keessanitti dhufa. Mee gama keessanitti akka paartii keessanitti maal paartiin keessaniif uummata Oromoodhaaf filannoon fuuldura isaatti argamaa jiru kun carraa moo sodaadha? Wantoonni amma akka paartii badhaadhinaatti ka'aa jiran kun filannoo kana carraa jechisiisuudhaaf karratti yookaan immoo karaa qabu hin qaban jennee kaasuu dandeenya. Galatoomii saboota miidhamanii turaniif yookaan miidhaan irra jiruuf filannoon meeshaalee yookaan immoo adeemsa gara dimokiraasiitti ittiin ceesisanii fi mirga isaanii ittiin gonfachiisan sababii ta'eef filannoon dimokiraataa ta'ee fi haqa qabeessa ta'ee fi filannoon dorgomsiisaa ta'ee yoomiyyuu taanaan akka carraatti ilaalama. Filannoon kun maqaa filannootiin ulaagaalee filannoon dimokiraataa ta'e tokko hin guutu taanaan garuu filannoon sun gara hokkaraatti, gara rakkootti, gara jeequmsaatti, biyyas gara badiinsaa fi gara booddeetti hafiinsaatti geggeessuu ni danda'a. Filannoo fuula keenya dura jiru kana yookaan carraa kan taasisu, carraa gaarii kan taasisu yookaanis immoo gara sodaatti kan buusu akkamittiin filannoon kun geggeeffamuuf akka jirudha. Filannoon kun akka akeekameefitti, akka sirni dimokiraasii ajajutti, akka uummattoonni Itoophiyaa fi uummanni Oromoo fedhutti haqa qabeessa ta'ee kan hundumtuu dhugaadha jedhee amanee fudhatee kan adeemsa isaatti amanee bilisa jedhee fudhatee dorgomsiisaadha jedhee fudhate yoo ta'eef ammallee carraa guddaadhaan jedhan. Yoo kanarraa sigigaate garuu balaatti geessuu ni danda'a. Akkuma kanaan dura 2007tti filatamee lakki namoonni nu bulchan jiru kun namoota nu filatan miti sirni kunis sirna nuti barbaannu miti kan fedha keenyas tarkaanfachiisu miti jedhee akkuma kanaan dura uummanni irratti fincile gara fuulduraa irratti illee carraan akkanaa kan jiru ta'uu isaati kan natti mul'atu. Baay'ee mee kanuma duukaatii hawaasa keessaa immoo kallattii garaa garaatiin dhimmoonni ka'an jiru. Egaa paartiin badhaadhinaas paartiin kaafaa warraatis har'agaa marii kanarratti kan hirmaattan keessaati. Filannoo fuuldura keenya jiru filannoo kana akka carraatti kan kaastan jira. Garuu hawaasa keessaa kallattii garaa garaatiin immoo yeroo dhimmoonni ka'an jiru. Filannoon amma deemsifamuun keessattuu Oromoodhaa fi akka carraan taanetti immoo yeroo kaasantu jira. Sababiin isaa paartiilee Oromoo kallattii tokkotti dhufee uummanni Oromoo paartii tokko ta'ee waan nuti sagaleen keenya tuun hiramiin akeeka tokko qabaatee akka inni deemu barbaadna. Garuu har'a paartiileen ammayyuu bakka garaa garaati kan isaan jiranii. Kun immoo deemee sodaa filannoo irratti qabnuuf nu saaxila yeroo jedhanii kaasantu jiru. Isa kana amantaa akkasii kanarratti paartiin keessan ejjennoo maalii qabu? Ani paartiileen Oromoo heddummaatanii karaa garaa adda adda deemaa jiranii isa jedhu wayitan ilaalu Oromoo miliyoona 40-50 ta'uutii fi paartiin 4 yookaan 5 yoo jiraatan baay'eedha jedhee yaaduun gara kootiin baay'ee miti paartii baay'ee miti. Paartiin amma jiru immoo tasuma isaayyuu paartii 3 yookaan 4 hin caalu paartiin Oromoo. Egaa paartiileen Oromoo ulaagaa maaliin paartii Oromoo jedhamu isa jedhu ani gara kootiin amma asitti kaasuun barbaadu. Paartii badhaadhinaa ati jettu an amma akka paartii Oromootti hin fudhadhu gara kootiin. Maaliif yoo jette paartiin kaleessa ODP jedhamee waamamu akka gareetti uummanni Oromoo miidhameera. Akka gareetti cunqursaan irra tureera. Akka gareetti galfata isinitti kennanneerra. Akka uummataatti gaaffii kana isinitti kennanneerra. Kanaaf bakka nu gahaa jedhee itti kennatee ture. Garuu walakkaa kana ga'ee paartiin kuni
ani paartii guutummaa Itoophiyaati malee ani paartii Oromoo qofa miti mirga Oromoo qofaaf miti kanan falmu hundumaafidha kan nuti falmus immoo akka nama dhuunfaatti malee akka gareetti miti wanni gareedhaan falmamu kun adeemsi sabummaa irratti hundaa'u paartiileen sabummaa irratti hundaa'an kuni gara fiixee tokkotti uummata deemsisanii gara mankaraaressummatti sababii deemsisaniif kana keessaa nuti baaneerraa jedhanii uummata dhiisanii ka deeman ta'eeti kan natti mul'atu naan sababii kanaaf paartiilee Oromoo keessa strictly isaa ka jiranii ka jedhu ani fudhatu sammuun koo adeemsuma jiruunis loojika jiruunis akka kanatti fudhatu kanaaf ani paartiilee biroo wajjin ani ilaala ammas seen wajjin dhiyaadhe gaafa waliin dubbadhu akka paartii birootti akkuma paartii Itoophiyaatti biyya tokko hirmaanna waan ta'eetiif akkuma IDPA fa'itti akkuma ABN fa'itti akkuma dhaabbilee birootti malee akka dhaaba Oromoo tokkotti miti kanan fudhadhee waliin haasa'u kana waliin mormus jechuudha. Kana sababii ta'eef isa kanarratti yaada Baqqalaan jedhan irratti walii galtu akka paartii badhaadhinaatti mee isin maal jettu isa kanarratti mee boyluun keessattuu immoo Baqqalaan kan isaan kaasan paartiin badhaadhinaa akka paartii Oromoo bakka bu'eetti illee miti anani fudhadhuudha kan isaan jedhan. Isa kana garuu adda baasuudhaa fi dhimmoonni kallattii adda addaadhaan kaan jiru akkuma saayinsiittis isin kanarratti maal jettu?